Akkuma beekamu waamicha sadiitu jira. Waamichi inni tokko waamicha waaqayyo nama waamudha. Waaqayyo nama gaafa waamu immoo haalota rakkisoo dhiphisoo keessatti illee si gargaaree waamicha itti waamamte sanaaf amanamummaadhaan akka hojjettuuf si wajjiniin ta'a jechuudha. Waamichi inni lammaffaan immoo waamicha seexanni nama waamudha yookiin illee namni nama waamudha jechuudha. Namni gaafa nama waame gaafa namni suni kufe yookiin gaafa namoonni sun biraa dadhaban nutillee dadhabne hedduu keenya gadi dhiisne bakka sanaa deemnaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo waamicha ofiin waamanidha. Waamicha ofiin waamanii osoo namni kamiyyuu hin waamin waaqayyos namnis kallattii kamiyyuu hin waamin naargaa jechuudhaan waamicha mul'atanidha jechuudha. Tole nagaa koo kana fuurasi hin daganne nagaa faraarri jaalalli waaqayyoo dhataa daddabalee isiniif baay'atu obboloota koo jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota jaalannee shoo warroonni gara mana jaalannee shoo dhuftan baga nagaan dhuftan jecha warroonni yuutuubii kana haaraa taatanii jirtan yuutuubii kana subscribe gochuun like gochuudhaan jalqabaa yaada keessan komentii jalatti nuuf qooda isiniin jechuun jaaladha. warroonni jaalannee shoof maatii taatanii turtanii mootiini subscribe erga gootanii booddee maal gootu like gochuudhaan yaada keessan komentii jalatti nu barreessitu share gochuun hiriyoota keessan biraan gaa isin jechuun jaaladha. Tole kanumatti aansuudhaan egaati yaada tokko qabatee dhufe yeroo ammaa kana keessattuyyuu obboloonni baay'een amantaa kiristaanummaa gara amantaa biraa deemaa jiranii gantummaan immoo yookiin Yesuusin ganuun har'a duwwaa jalqabe sun taane bara ergamootaa keessas tureera. Isa jalqaba Yesuusin kan gane Phexros ganeera ganuusaa miti mootiin Phexros Yesuusin ganeera Yihuudaanis Phexrosin ganeera. Phexros garuu yaada garaasaa geeddaratee gaafa Yesuusin dabarsee kennu yookiin mootiin gaafa Yesuusin ganu dabarsee kennuudhaan tokkuma jechuudha ganuu jechuun. Ani namicha kana hin beeku jedhe kaleessa wajjiniin nyaataa wajjiniin deemaa barsiisaa ani si biraa nafu wanti kun yoo sitti dhufe duutillee yoo sitti dhufe si biraa nafu jedhee warra kan caalaa ittiiqee isa dubbate ture jechuudha. Phexros Yesuusin ganuusaa osoo hin taane Phexros dafee gaafa gane sana dafee marmaramee boo'uusaati. Boo'ee gara waaqayyootti deebi'uusaati. Boo'ee yaada garaasaa geeddarate Yesuus kanaan ilma waaqayyoo ta'uusaa Yesuus kana isaan dabarsanii fannisan kana lallabuusaa mul'isuusaatiin waaqayyo dhiifama godheef jechuudha. Yihuudaan immootiin namichi kun osoo dhalachuu baatee isaa wayya ture jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos dubbateera gaafa dabarsee kenna. Yihuudaan Yesuusin dabarsee kennuuf jalqabumattuu namicha horii jaalatu waan ta'eef. Yeroo Yihuudaan nama mana waaqayyoo keessa hojjetu korjoo horii kan baatu maallaqni galu harka isaa kan galudha. Isuma keessa iyyuu mootiin yeroo kamiyyuu hatee kan fudhatudha jechuudha. Kanaaf Yihuudaan maallaqa gaafa arge Yesuusin dabarsee kenne horii jaalate Yesuusin caalaa addumattuu yaadatte yoo ta'e wangeela Yohaannis keessatti dubartittiin isheen urgooftuu miila Yesuusin dibdee Yesuusin mootiin mataa isheetiin yookiin rifeensa mataa isheetiin xalagaa yeroo turtetti urgooftuun suni baay'ee waan urgaa'uuf maalidhaafi urgooftuun kun warra hiyyeessotaaf hin ta'u horiitti gurguramee jennaan Yesuus garuu deebisee dhiisaa isheen awwaalcha kootiif naaf qopheessite. Warra hiyyeessota yeroo hundumaayyuu obbiratti argitanii anaan garuu obbiratti hin argitanii jedhee itti dubbatee ture. Maaliif yaada kana kaastee jechuun keessan hin oolu. Egaa yeroo ammaa kana obboloonni baay'een isaanii kaleessa raajii kaleessa faarfataa har'a garuu fatfataa kan ta'e baay'ee isaa miidiyaa kanarratti argaa jirra jechuudha. Addumatti obboloonni baay'ee muddamaa jiran karaa amantaa biraa deemanii addumatti amantaa musliimaa deemanii karaa dhugaan isa kana koottaa karaa dhugaa kanatti jedhanii dhugaa Yesuusin danqaa jiran karaan sirriin isa kam akka ta'e osoo beekanuu dhugicha kanarratti harkaanfataa jiranii Yihuudaan tokkicha jechuudha. Egaa obbolootan iskiriinii kanarra shaniif kaa'uun argitu keessattuu obboleessa keenya Raajii Amoon jedhama mitiire Raajii Amaanuweel Amoo jedhanii baasanii jiru jechuudha garee warra shaadaa amma. Obboleessi kun yeroo baay'ee hin dubbataa namoonni illee karaa amantaa musliimaa kanatti isa waamnan nama didaa turedha. Ani raajii dheedhee ani nama dhugaati jedhee nama dubbachaa ture. Namoonni akkanaa beektu
namoota akkamii akka ta'an ilaa gooftaa Yesuus Kiristoos gingilchaa kooti maalan taanan gingilchaadhe warra kan ofii ta'e gara oolota isaatti makata warra mootiin ofii duwwaaman kana maal godha dabarsee kenna jechuudha gaafa maal taane gaafa nuti Yesuusin dabarsanii kennu innis dabarsee akka nu kennu beeka waaqayyo amalli waaqayyo akkuma waaqayyo gara laafissa qabeessa ta'e gaafa garaa sitti jabaate mootiin ofii keetitti dabarsee kenna miidiyaa kanarratti wantoonni nuti guyyaatti ordofaati ol wantoonni nuti duuka buuneeti jirru olman keenya maal fakkaatadha yeroo darbe dubbadhe olman keenya wanta fakkaatu sana fakkaanna jechuudha ila ofiinan of waame taanan ofiin gal yeroo baay'ee jecha kana nan dubbadha jechuudha waldaan keessa jiru keessatti baay'een fayyadamaa jechuudha ofiin of waamtee dhufte taanan ofumaa keetiin galtan namatu si waamee dhufe taanani namni sun gaafa si biraa dadhabe gaafa si biraa kufee hin galta maal taate gaafa san muka kolfaataa ta'u mikraatu ofiin of waamte waaqayyo sun waamne waaqayyo sun barbaade namni waaqayyo waame chaayilanjiin kamiyyuu yoo itti dhufe rakkinni kamiyyuu yoo itti dhufe Kiristoosin maal godhaa Kiristoosin caalchisee mul'isa malee Kiristoosin hin salphisu Kiristoosin dabarsee hin kennu har'a garuu ta'a kan jiru Kiristoosin dabarsaa warra kennanidha har'uma mootiin bakka amantaa sana fudhan nuti gochuudha gaafa gara amantaa kiristaanaa kana dhufu dhugaa dubbachuuf ammoo akka nuuf dhoksaa ture natu beeka maaliif beektu baay'ee godheen ture nas sodaadha baay'ee jechuudha yeroo lammata ilaa dubartiin ulfi tokko akka barbaadde deemtu yaa obboloota koo akka barbaadde deemuu hin dandeessu maaliif mucaa ishee sanaaf of eeggatti Kiristoos of eeggachuun ayyaana waaqayyoo of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha deemsa keenya keessatti amma kun hin taanetti garuu ofii keenyaafis kufnee waaqayyo kanas mootiin maqaan isaa nurratti argafamaa jechuudha. Ana yeroo ammaa akkuma argaa jirtan miidiyaa garaagaraa irratti shaahadaa fudhateera. Kaleessa Kiristoosin ganee deemee amantii dhugaan isa kana jedhanii baay'ee ooyisanii lallabaa jiran jechuudha. Ilaala obboleessa keenya addisuu fi namichi kun yoo yeroo dhiyoo keessatti gara Yesuus hin deebine waantu maal jette jedha. Dhugaa dubbachuuf jennaan maaliif beektu isaanii galeet lallabaa jiran osoo hin taane birriitu isaan bite warri amantii sana keessa jiran baay'een ilaa karaa amantaa kiristaanaa gaafa dhufnu nagaa arganna obboloota koo obboleessa keenya awwalee tokkas jedhe viidiyoon isaa yoo naa gale isiniifan galchaani badaa tiiktookii waan fayyadamneef tiiktookii irraa karaa feesbuukii kan dhufuun arga waan ta'eef jechuudha. Maal jedhee ani hedheessiteessa tokkoon amsaadhamu maal jedhama koottu hedheen kara Yesuusin kootte ani waan biraa miti hedhe mana sana keessa yeroo jiru nama arrabsaa ture har'a garuu gara Yesuus dhufee nagaan argadhee boqonnaan argadhee obboleessa keenya yoonii maanyaa yoo argitan immoo Yesuusin fayyisaa lubbuusaa godhannaan kaleessa nama hararabsu kaleessa gandaan kan qoodu har'a garuu tokkummaa lallabuu jalqabe jechuudha. Argitanii waanuma sin uffate sin uffate jarri kun mootiin asii muddamanii deemanii osoo quraanuma sanillee gadi ta'anii hin baratin har'uma amananii har'uma karaa dhugaan kana amantaan jalqaba uumame kana amantaan maali amantaan jalqaba uumame kana jedhanii lallaban jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos laftis waaqnis osoo hin uumaminiin duratti isa turedha. Kaleessa sisuma borisisuma bara baraadisisuma eenyumtuu ofii isaati jijjiiramee deeme taanaan Yesuus hin teessoo sarraa isa jijjiiruu hin danda'u. Kanaaf baay'ee warra deeme kanaaf ani hin gaddu beektu deemuu waan qabaniif deeman. Tarii achitti waaqayyo waa isaanitti argisiisee isaan deebise. Tarii mootiin yeroo nama keessa jiru kun yeroo calaltuu isaatiin calalamaa jirrudha. Ati immoo eenyu wajjiniin jirtaarra calalamaa jiru kana keessatti calaltuu kam keessa irra gingilchaa kamtu nu gingilchaa. Ilaalaa dhaloonni baay'ee wangeela lafa kaayee obboloota koo. Kara waan biraatitti deebi'ee dhaloonni baay'een kaleessa faarfatu kaleessa lallabu kaleessa bakka kiristaanummaan irraa oo'u har'a waanuma waa'ee baasne duuka bu'eera. Ani inja dhugaa dubbachuu fi hafuuruma tiktookii sanarra jiru hin beeku. Ani bakka hin jaalladhu jechuudha. Jireenya koo keessa hin bannes hin jaalladhus. Achirra galte taanaan jireenyi kee akka gadi dhumaa deemu beeki. Nama akkam jabaatee kiristaanummaa isaa eeggatetu cimee dhaabbata. Tajaajiltoonni baay'een of eeggachaati kan achirra ba'an.
warri mootiin golaan baakee jiru kun asii baheet isaayyuu yaa mormi isaanii osoo macaafa qulqulluu xiqsii tokko hin beekin dhaqanii orma wajjiniin morman anaafuu naaf hin galleedha. Kanaaf namoonni har'a deemaa jiran kuni takka warra ofii waamamanidha. Takka warra namni waame yookiin seexanni waamedha. Takka waaqayyo kan waamedha. Waaqayyo kan waame immoo ani akka gootti waaqayyo dabarsee salphisan jedha. Garuu immoo waaqayyo gaafa isa galan ulfina isaa mul'isuuf jecha dabarsee ofitti nama kenna. Beeka. Ofitti nama kenna. Warra yaada garaa isaanii geeddaratanii gara isaatti deebi'e garuu Israa'elootaan ilaalaa. Sabni Israa'el deemsa biyya Gibsiiti. Ba'uu keessaa baanii jalqabanii ba'uu qonnaa 12 baanii jalqabanii amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti cubbuu hojjechaa turan. Achuma gangalachaa turan. Hin baanii hin deebi'an. Gaafa gara waaqayyootti deebi'an waaqayyo isaan deebisa. Waaqayyo isaan yaadata. Gaafa immoo xiqqoo quufanii maal godhan? Waaqayyo galanii immoo waaqayyoo tolfamutti deebi'an. Kan ofitti dabarsee waaqayyo isaan kenna. Booji'amutti dabarsee waaqayyo isaan kenna. Beekaa jireenya keenya keessatti wanti kun akka jiru. Gaafa nuti waaqayyoof tole jennu waaqayyo akka nu boojisiisu beekaa. Akka ormi nu booji'u beekaa. Yoo nuti deebinee immoo yaada garaa keenyaa geeddaranne akkuma Israa'elootaan yaadachaa ture sana waaqayyo akka nu yaadatu beekaa. Barri bara araarati jennee akka malee jiraachuu hin qabnu. Ayyaana waaqayyoo kana salphisuu hin qabnu. Warra ayyaana waaqayyoo salphisan warri Kiristoos ofirratti salphatan immoo salphatan. Warra akkasii wangeeluma kanaayyuu sirrii miti jennee namoonni baay'een kootu deebii akkas ta'e kootu deebii kan jedhaniin ikkoo nama tokko wangeela waan hin beekneef isaan kun garuu tajaajiltoota tajaajilaa turanii beekanii sagalee waaqayyoo keessa isaanii jira. Wallaalanii miti odoo beekan udunuuffatanii faayidaaf jecha maallaqaaf jecha Iyyesuusin gurguratan. Iyyesuusin gurguratiin amma jirtutti Iyyesuusin kanaaf Iyyesuusin dabarsitee hin gurguratin waaqayyo sinaa eebbisu. Obboloota koo deemsa keenya ilaallu kiristaanummaa keenya eeggannu eenyu si waamesi ofiin of waamte taanaan buruu galta. Waaqayyo si waame taanaan garuu chaalenjii kamiyyuu mo'attee jiraatta.